barbaade miiliyoona dhibbaallee gabbaree intala Arsii haa fuudhu. Maal godhuuf seera kana tumatanii? Seerri kunis seera waggaa 200 hadhaati. Raada takkittiin bullukkoo lamaan dubartii abbaan itti xaaree makaraa argee guddisee bineensa jalaa eegee hobolaa jalaa eegee guddise raadama. Raadni takkitti maal amma waan namni tokko be gabbee misaan nyaatu bar maal godhaaf abbaa kana abbaa mijattii kana waa inni guddisee maal deebisaa taaf maal nille shawwurno intala eenyu na xaafuutee fiddee sa dhuftaata anas isalee kana ka dubbachuu qabdan si galee waa'ee naannoo biraallee biti gala waa'ee naannoo Tuulamaallee Harargeellee maalii biti akka barbaadanii haa jiraatan isaan yoo wal fuudhuu barbaadan ijoollee kennaa wal jaalatanii raada lamaanillee raada takkitti illee abbaa lukkuunillee abbaa itti gurgurate haa fuudhu. Garuu seera Arsii seera kenna namni kenna yoo gurra dhageessifatuuf miiliyoona 10 gabbaree yoo fuudhu waan qabuuf maal si gahe loon dhibbaa nama abbaan kee loon 500 foyi qaba ka elmaa sangootii maalii raada kana walitti qabanii gara 800 foyi qabne akkasumallee kana lafarratti anamma gabbaree loon dhibbaa gabbareeti miiliyoona 100 yoo gabbaruu barbaade mana gabaadha. Maal si gahe maaltu si maraache kun Arsii mataa ol qabu malee maaltu si galche maaf hinaafta. Kanaaf tokkoffaa dubartii kenna shaarbuxaa godhu maaf seeta aadaa kenna balleessu yeroon booda dubartiin Arsii akkuma Amaaraa kana tafa ofii bantee bunnaa beetii seenteetti muxxee ofii gurguraa oolte jechuudha. Maaltu irraa faree raada takkitti yoo qeesii fuutu birdilibsi lamaa yoo qeesii fuutu waan birdilibsi dhibbaan bitatu halkan takkittiin salattee argatti maal godhuuf soolii makaraa argatti maaf see heerumte kana godhaaran sanyii si balleessuuf ta'an iyyadhuu ol ka'ii haadholeen siinqee gabbaati lallabaa ofirraa dhogga tunniin hattuu wal ga'ee hiyyeeyyuu wal ga'e ta hojjee jijjiiramuu hin dadhabne ta hojjattee waa jijjiiruu dadhabdee intala maaliif oolu harree fuudhee harree bitadhuu gal manatti harree wadala bareedduu babarruu isii daalattii isii qabadhuuti mana gali balbalatti cufiitti guuraa bule intala Arsii gabbaruu hin dandeenye. Namni intala Arsii gabbaruu hin dandeenye karaa harree baaf reessu. Sukutun. Dhugamaa mi hurrii? Kanuma bara. Dhugaa jiru. Kabajaan fuudhu. Kabajaa isii malu irra kaa'e warri isii koye aanda seet intalti takkittiin guddattee akka waggaa 18 geettuuf abbaa faatii waan meeqa rabbaasan birrii meeqa baatan kaalkuleeti maa ogooti minimum hiyyeessi fedhe utuu baasii miiliyoona 5 hagu miiliyoona 10 baasa gabbarii fuudhu yoon qabaanne gastuu walitti buusa birrii Itoophiyaatirra akkasi malee gatiin amma jedhaarru miiliyoonni 10 kun birrii kuma takkitti zamana dargii zamana wayyaanee meebii 2,200 yoo ta'e birrii Itoophiyaatirra akkasi malee miiliyoona jedhan hinna ka miiliyoona argee hin beekne kun miiliyoona argine gosatu nama haguura garallee gosatu nama haguura daadhii gosatu nama naqa bullukkoo soddaatiin eessum durbiin firatu namaa bita waa ofii bittamu gabbarallee ka walis sii guuru gosa keeti ka kana hujaaru Arsii isa dhalatee gosa ofii himatu dadhabeeti gosa namaa himataa jiraatu ka dhokatee nu keessa jiraatti kumaatamaan jira kanneentu kana godhaara kana Arsiin ofirraa cabsaa dabarsaa ofirraa gosa kaawwanillee naannoo biraallee arrabsinaa. Mataa keessa gadhaa. Anama dubartiin teenne dhagaye dubartiin teenne takka nama jimmaa jaalatteeti raada takkittiif birdilibsi takka yoo heerumuu feete mirga isiiti haa gootu garuu seera gootanii fiddaniiti naannoo biraatiin namni buna kiiloo takkittiitiin waan fuudhuufi kennan lakka godhuuf hin deeminaa. By the way kanarra ka hojii dubartoota malee nu miti maafi nu ijoollee kennaaf finnaaf duranaa rakasanii akka ummata kaawwanii shallee ta'anii badan jenneef malee mana qabbaan. Raadaa miti lukkuu takkitti illee dhalaa bulani maaltu nu gahe honkoota ofirraa iyyadhaa qabbaati. Kan mee godhe itti lagiseetu laala shamarreen Arsiituu niin akkuma isin jettan ni fuuna gabbaran dadhabne fakkeenya nafa anamma intala takka kalachuu waan barbaaduu fi
daalachaan godinyaa kiyya seera sitti biisirees dhugaa sunitti dubban maaliif daalacha fuudhuu eegamu gabbara si qabadhaa jedhaan maal gabbara dirqama maal gabbara na qabattaa naan jedha daalachaan maaliif aadaa beeka seera beeka kana naa godhi dirqama sawwaan sannaa godha kana waan ta'eef intalli ta'uu isaati ammoo gosatu sitti fuudha malee namni tokko ol fuudhee mallaqa gab fuudheeti mallaqa ganaa gabbarii kasi jireelli si cunqu tokko illee jiru asii haa ta'u garuu wanti asirratti beekamu irra guddina warroota zamanaawii taana jedhaniiti daaspooraa keessa ka jiran kana deebii ammoo warroota biyya arabaa kan jechuun obboleeyyan ta'e shamarreen ta'e irra guddina maqaa arsii kan nyaataa jiru isaan yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Maaliidhaaf gaafa jenne warri shamara ta'e na taarsiillee biyya keessa illee jiru rakasiisuu isaan. Of eeggannoo jabaa kan gochuu qabu abbaan gadaa sikkoo mandoo wanti ni lallabe bakka kanarratti fudhataman qabu nama 250tu jira. Nuti akka daaspooraa akkasumas ilmaan arsii ilmaan sikkoo mandootitti waan kun fudhatama hin qabu kuffisuu qabna jettee yaadda daalee. Yaa aadaan kenna ila qarallee gabbarri raada lamaa miti raada takkitti miti lukkuullee haa ta'u hiyyeessi uma qabu waliin gabbaree wal fuudha namni martinoo haa qabaa miti hiyyeessi waa akkasitti rakkachuu hin danda'a garuu kamidhaasee gabbaree aadaa arsii aadaa oromoo durii kana bareechisee lafa dhiichisee mukatti naqee fuudhuu barbaadu miiliyoona illee gabbaree haa fuudhu maal godhuuf seera baafta. Kanaa oliin gabbarinaa jechuun maal mana agabaan maafi naafta dubartiin kenna yoo miiliyoona 100 gurguramte maal si ga'e seera fuudhaaf heerumaa gurguraa kana qabu arsii jalla kuwwan bar nama gurgurtanii hin binna binneet mana galchineet mukatti guraa qabullu akkas warraa kafalamuu qabu waa isii ittiin guddatu zariin isiin godhattu sun zarii abbaa manaa isii waan ta'eef akka aadaa kennaatitti kana micha fuudhuuti guyyaa sanirraa isiinu faranjiinuu barila faranjiinuu gabbaran qabdu jedhe faranjiin gabbaran qabdu garuu intala gaafa fuutee farramsiiftee meeree sertifikeetii qabaatte intalti sun akaakayyuu isaatii waamamti abbaa isaatii waamamti abbaa manaa asama hurrii cilaalootiimi haati manaa kan ke ganame yoo taate ganame cilaaloo waamamti namee ganame ka gammachuu taate gammachuu waamamti guyyaatti fuuteerraa maaf teeti isiin illee teeti daa'imman achi dhalatan kan keeti wanti martinuu keeti. Kanaaf ammallee seera guddaallee seerallee guddaa babal'eessanii jiran garuu minyi keentu wayiin nama geetti. Wanti isiin foolataattuu fi waan biraatiif taati. Dhattee akka namni martinuu bulaanuun jechuuf dhufaaramii. Kanaaf fageessaa laalaa wanti kun maal godha dubartoolee kenna rakasa godha dubartooleen kenna akkuma amma xiinxalaan jedhe san nama 19 heerumti jigalee 19 heerumti yeroo booda shiishaa burii takkitti ni gurguramuu hin dandeetti abbaa fedhanii shiishaa afuufsanii suusanii abbaa kana fuudhanii shiishaa burii takkitti ija afuufanii qabatanii biraa deeman kana jechuun zarii si bada aadaa si bada maqaa kenna bada. Aadaan kenna aadaa ulfaataa Oromoon tokkichi aadaa akka arsii qabu hin jiru zarii Oromoo keessa. Hamuumonni isaatu namatti tola. Yoo inni achi baruudaa gadhu. Nuti barii taane Oromiyaa tana guutuu dhiisiiti. Itoophiyaa uummatana keessaa bar wajjin jiraanna malee wal quban qabnu aadaan kennaa fi kan gara biroo gargarii bari walitti dhufnu. Walitti dhufnu bara. Quban qabnu bara Oromumaa fi gartee Itoophiyaa matanaa quban qabnu nuti. Kumaan qabnu wajjin jiraannaa miidiyaa irratti wal agarra malee seerri kenna gargari nyaata hadhugiin gargari akkaataa nyaanni itti tolfamu gargari walitti hin dhufnu. Babajamaan sodaa fi namni keenya sodaa ila sodaan sodaa idaarsiin sodaan sodaata sodaa yoo inni nama bu'ellee jalaa godhan tuwwan beentumti sodaa fi lafa gaddeeftee mukatti natti kana beefiidhaan si galchuuf ta'ani. Maali aragee kanatti gaaf tokko soddaatiin soddaadhaan muuxxee haadha keetiin jenneeni na biratti boo muuxxee.
abeettu walaa fuutu igaleera garuu kenna akkuma taa'isanitti taa'uu qaba maaf amma ijoolleen kenna diaspora yoo alaa dhufan doolaarri kun yoo as dhufu guddaa miiliyoonaa gadi kan fuudhu hin jiruuf mana miiliyoonaatiin gadi warra agas kenna sigaleera maaf cidhallee danda'ee fi wanta mara wacii mara danda'ee fi jechuudha.